مرة أمزغي بران دعاين سيقول الجرا شيخة ربي سياجر أتشسون سنجاجو جرا جيرينيا بريدا ربي خجر أتشس أنا متي بر ربي مي خجر أتشس هاي مبارك إن شاء الله جروان دبتنتي ديما مباركي بسبب باجر لا بان خدير أنا مريض أفهم في في أستاذ ليس مريض بتاجراني أستاذ ليس نما أستاذاتي أستاذ أمزانا من ننجرو السلام عليكم. السلام عليكم مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله. إسمه كوي يوم برباتشوم أول ما قالوا عملي ماني شد ننجرو وانت كاسي تيك توك ننجرو إيه يوم جرات إسمه كوفا كان كنا والله ما إسي يا أستاذ والله يا أبو هاجمان نبتشيس مبارك يا جرتاتي جرا الحمد لله كم جبت ماتي نقالا والله الحمد لله نجا قالت ربي كم جرتن الحمد لله رب العالمين ما جرتن wannan rajulu baga dhuftaniyyuu booniyye viidiyoo bay ustaaz Mahammad Bayaan kanaafi haadha manaa isaanii galchinaa isii galchuudhaaf immoo tiraanspoortii siidhaa kennuutu hin taane isaanumatti mana wayii godhudhuma wayii ijaarree haadha manaa isaanii itti galchina tarii ciqinciqii maaloon kun nurraa dhaabataa laata yoo wal bira gaame ka jedhu kana yaadne mee yaada keessan immoo barbaannaa sirriitti. duraan dursee baga nagayaan jiraattan obboleeyyan kum sadii fi dhibba torba kaas jala jirtan akkasumatti booniyyee fi Mahammad Bayaanis baga nagayaan jiraattan laal mubaarakiyya waan takkaatu jira ijji fagootti waan garre tamu taaniif keessaa baasanii jette hoggaa makmaaktoor argeen yeroo hunda waan takka tanin aniif durachi ilaaluutu jira. Osoonii fi amma waan kanan goone dura waa hedduu takka tan keessaan godhamuu qabdutu jira mubaarak. Fakkeenyaaf amma booniyyeen yoo haatee isa bira yaaduma afaan dhufe ustaaz silas gargaarsa gochuutu hin taane yaaduma afaan dhufe nama keessanii immoo argachuun anaaf gammachuudha dubbadha yaaduma afaan dhufe. Galatoome mubaarak ya galatoome. Laale duraan dursee wantoowwan silaa isaan lamaan kun waliif maali? Mubaarakiyya namni garii ka eega wal fuudhe booda wal jaalatu jira. Ka osoo waliin fuudhin wal jaalatu jira. Ka eega wal fuudhe booda wal jibbuu jira. Wanni ni makmaaqdhiisi viidiyoon baasin booniyya naa teessu akkasuma yoo feeteesi. Wanni ani namni ijji gaara duubatti waan garre tamu taaniif keessaa baasanii wanni siin je'eefi laata dhiiroo ammaan tana ani fakkeenyaaf sirraaniin fudhadha. Booniyyees Mahammad Bayaaniis akka isaan bakka takka galanii manallee qabaatan osoo nam tokko atin gaafanne nama isaanii godhu harkaa hin qaba. Garuu immoo jarri lamaan kun fuulduree isaanii wajjini bulanii. Realitii jirtu ta'u wal gaafan. Wajji buluuf jiraatanii jarri lamaan kun. Laata jaalalti Mahammad Bayaan booniyyee jaalate jaalala dhugaati. Jaalalti booniyyeen Mahammad Bayaan jaalatte immoo jaalala dhugaati. Maalirra dhaabbannee beekuu dandeenya? Amma lafaa kaatee yoo galchiteef yoo isa fiddee takkaa isii bira fidde wajjini jiraatanii namni kun hoggaa wajji jiraatu akkaataatti wajji jiraatutu jira mubaarak. Jireenyi kun ifiifuu irkoo barbaachisa. Irkoo barbaachisa hoggaan siin jedhu fakkeenyaaf Mahammad Bayaan taa'eeti waa barsiisa akkasii miti. Isiin gaafa amma biyya ambaa kana jirtu haati ni dalagatti. Hojii hojjatti maallaqa gootii jireenya harkaa qabdi sii galee. Jireenya harkaa qabdu kana yoo kan dhiiftee galtu taate isaan laata dhiiroo jireenya kanarra bareedaa jiraachuu ni danda'ani. Ammaas wal amantummaan isaanii hagam takka guddaadha. Kanaaf mubaarak dubbii tana osoo asirraa gabbuuftee keessaan haasoyne natti tola. Maaliif jennaan dubbiin dubbii
amma akkanumatti yoo namaanillee kaa'atuma osaa gargaaraa jettee namni akkanuma lafaa ka'ee ni gargaara siin ni jaa warra si jaalatu jira warra kiyyaa warra na jaalatu jira. Ani wallaahi wabbillaahi zaahiran si hima maamma bayaan nama waa hunda isaa cufee waa hunda galchuuf anamman hin godha. Garuu ammoo waan san duuba jira laaluu danda'uu qabna. Booniyyee fi maamma bayaan waliif ni tahani. Dubbiin miidiyaatii fi jireenyi riyaaliitii wal dhaba Mubaarak. Jireenyi dhugaatii fi kan miidiyaa wal dhabaa beeku. Namni garii jireenya miidiyaa jiraateeti gaafa jireenya dhugaatti dhufe jireenyi san harkaa diigama. Ka garii ammoo dhugaa tahaaf jireenyuma miidiyaa kanaa dhugaa tahaaf. Kanaaf tagalchuutii fi tun takka sin dhibin garuu hagam takka waan kana walitti ilaaluu danda'uu qabna. Booniyyeen hagam takka isa jaalatti inni hagam takka booniyyee jaalata. Akki jettu arabni hoggaa makmaaktu laysa alkhabaru kalmucayyana jaan argaan akka dhageeytiitii miti. An amma booniyyee mataa kiyyaan tikeeta irraa muree maamma bayaan biraniin fida baatii takka wajjini ta'anii jireenya kana keessatti. Baatii takka. Amanni guddaa baatii takka wajjini ta'anii. Waan fagootti ilaalamuu qabuutu jira. Tan irraa haasawamuu qabuutu jira. Waan hedduu asirratti hin haasawamne ta'eef dura haasawanii jira. Maamma bayaan. Waan booniyyeenis gartee waan sila ilma namaati namni ni balleessa garuu ammoo wantoowwan gariitii jira tagartee qaama kana sur nama gootu Mubaarak. Eegale wantoowwan kana hunda keessaan bultiidha jechuun bu'uura barbaachifti Mubaarak. Manni bu'uura hin qabne ni diigama obboleessa kee. Manni bu'uura hin qabne ni diigama. Ani wannummaan siin jechuu fadhu Mubaarak kiyya. Waa hunda keessatti wanni naaf ati goonu waan itti injifannu malee waan itti kufnu takkaa goone hin beeknu. Ni beeyta. Waan itti faarfamnu malee waan itti arrafamnu goone hin beeknu. Walii galee waan kana keessatti akka maqaan keetilleen tuqamu hin barbaadu. Akka atilleen as keessatti waan biraa ja'amtu hin barbaadu. Haasawa lafatti haasawamuu qabuu jira. Haasawa lafatti walii galamuu qabuu jira. Waan kana dura dursoo lafatti walii galuu danda'uu qabna. Osoo online irra finne. Online irrallee osoo online irrallee finne achumatti dhumuu dandeessu jechuu dubbiin. Ani tanaan jechuu dhufe wanni niin arkaa jiru online gubbaan. Deemuu son taane ustaaza kiyya qaalii jettanii qofa deemuu son taane yaada bareedaa fi hin deemu lakki hin deemu laal niin fixadhamu hin deemu. Fixadhaa. Online gubbaan jiru baatii 4 moo 5. Online irra jiru sii galee. Wanni ammoo online kanarratti argaa jiru dhugaa mataa nagaa qabachiifte mataa kiyya. Harargummaa if na jibbisiiste Mubaarakan takka harargummaa jibbeen beeku sii galee. An if niin fada Mubaarak namaas niin fada if niin fada garuu. Wallahi takka akka irraa mataa gadi hin qabanne takka akka irraatti fitti hin qaanfanne. Sii galee. Tana haganumaan jechuu fada. Wanta naatuun naquuqee natti dhagayamtee silaa keessaa waan godhamuu qabu goone natti tolaan. Galatoomaa ustaaza kiyya qaalii ustaaza Hamzaa wanni dubbatamtu jirti jedhee yaadu kanaa oli ani kanan fidee dhufe tokkoffaa mariidha. Marii immoo isinuu xumurtan haajaan bahe silaa mariidhaaf dhumne malee akkana goonee akka sana godha waanuma hawaasni jedhan siluma yeroo waa godhu fidee mari'achiisee wanni kun hagam taati nu baafti jedhu malee wayitti utaalee galee hin beeku. Mariidhaaf dhumnee mariin wanni isin jettan irratti waan jarri jedhanu hin dhagaha malee dhibbaan dhibbatti naa ta'eera. Maal jettan Ustaaz Mahammad Bayaan wanni Ustaaz Hamzaan jedhan isinii taate. Takkaan itti siida amala kiyyarraa ani dhalataa Harargee dirree dhawaa malkaa jabduu ja'anidha. Ani namni nan beekne na baradhaa. Jireenya kiyya keessatti gaaf tokko saahiba tokkoon qabaachuu ture Mubaarak. Gurbaa kana intala takka fuudhuu fadhee intalti san isa heerumuu didde.
Ani gurbaa kana ka'eetiin mataa qoma dhawadhee fi intala adeera kiyyaa kannee fi manatti godhee sii galee onnee jechuu fadheeti yoo gama fuudhaatiin taate arraa miti arraa alhamdulillaahi gaafa san keessatti aruuza magaalaa san keessatti hin godhamin godheef jechuudha. Magaalaa malkaa jabduu dheeyxanii gaafachuu dandeessan. Sii galee garuu ammoo tan maamma bayaan tun mataa naga qabachiiftee inni isaa dubbatume. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولين كي دعوتو تغيين يندمان كيسانو ورس جرى جرتن كلين كيسانو بك جرتن يتين نجيا في رحمن ربي سمرا جراتو سنين جهلا بريس خيني يادا بريدا خاصة خطأ في خنتانيس ولا مخيسس هاي جراتو كفارتي أني نما برسيس الليلة وفي بس برتا الليلة الحمد لله هذا ada manada ishin tun magara islam marufte yero sankesatti ader gishin dute barnota nabi rabbaracha soji jirto ala sanin nakhag odade alhamdulillah hata uga jijireni waluma walra fagacho konati tunama kasgude khaw shaytani nama jiddu nama hasen soma alera anmo akadi nama birat illee miti jaalala ishiif qabu immoo baay'eetiin sirriitti qaba. Jaalala ishiif qabu jechuudha. Akka mataa kootiitti hin baana. Silaa akka namaatiin silaa akka namoonni silaa yookaan namni yaada hedduu kan yaada jira. No akka ofiitii yaada jaalalti kennaa rabbiiti. Kennaadha. Takkaa duniyaa qabdi jedhee takkaa duniyaa ishee hin gaafanne takkaa akkanaa fi akkana jellee irraa illee hin beeku jechuudha. Jaalala nama jaalatan qofa jaalala qofaan. Tayyib osoo jennu namni haa ta'u jireenya kana keessatti wal hubachuuf yookaan walayyee jechuunis eegana ammoo dandamanii eeguunis baay'ee takka namatti ulfaatti haa ta'u osoo niifis suutuma jennu osoo suutuma jennu. Abshirmee jecha osoo jennu shayxaanni jidduu tanatti dhufe yookiin ishii dogongorsiise namoonni garaagaraas waa hedduu itti yaaduudhaan bakka hin jiraa miti inni nama waa hedduu jechuudhaan yookiin dogongorsanii waa godhuu danda'a. Tayyib dalaydee miitire hayee erga dalaydee yookiin hiikuun qaba yookiin ajjeesuun qaba yookiin adeemtu laa. Maaliif bultiin gaafa wal bira ga'an wanti hundi ni sirrooti. Hanga walirraa fagoo kana malee. Hanga walirraa fagaatan yoo haalli waliillee hammaattellee gaafa wal bira dhufan haalli akka itti sirraa jira. Haalaa fi amallinis akka itti waliin deemantu jira. Gaafa qaama wal bira dhufan akka fagoodhaa yookaan namni haalaa fi amala kana laalanii yookaan anuma kana akkaataa akkuma kiyya kana ilaalanii lakki namni kun siin ta'u namni lakki namni sun siif hin ta'u akka jaanii haasawan kanaa miti. Gaafa erga namni lama wal jaalatu wal bira dhufe isheenis if gartii inninis if argaa jireenya gara fuulduraatitti sooshaal miidiyaa irraa jireenyi illee gadi bu'a jireenyi isaanillee. Isheen illee yeroo san keessatti bultii qaamaan na bira geessee waan jirtuuf jecha jireenya ishiitillee gadi buufti sooshaal miidiyaa irratti gara fuuldura akkaataatti guddina keenya akkaataatti wajjin deemuu qabnu akkaataatti ilmoo wajjin horuu qabnu tana yaadde jechuudha. Anilleenis akkas jechuudha. Gama biraatiin laata dhiiroo namni amma akkanaa osoo baabana qabdu akkas taate laa yaa obboleessa kiyya akkasii miti ilmi namaa waa heddullee nama godhuu ni danda'a. Dubartiin dogongorota tokkorraa waa barti. Namni yoo feete diilee nam isii kenna yookiin akkasiin sii jedha jedhee nama dogongorisan akkuma hadiisa keessatti beeksisatanitti rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartii tana hin kabaju illaa kariimun nama gartee kabajamaa yoo ta'e malee nama rabbiin birattis kabajamaa yoo ta'e malee dubartii tana hin xiqqeessu nama gowwaa nama abaaramaa yoo ta'e malee jijanii dubbatan. Caalaan keessan haadha mana keessaniiti maal jedhu dubbate rasuulli hadiisa keessatti akkas ammoo
وان كان غوتي قدامته حاجه قدامته والله ما مالي يا دوسن دبي خنا سين ترتو يو ربي جرا هلك لما رفن إيانا عند برفد إيانا ربي في علمائي في شيكواني في سبب علمي ديني تناتجج يا ربي خميوتنا والبرن نفيدو تات والله أرى يوتيوب سيرتم قد كمالي هالجيجي علمائي في ورد ديني ورد دعاء تعنين كنت قلت هاتنا مع علمي أبو نما الدين كيس تريد دراسة إسانيت طلاب إسانيت أكما كان تريلي ناني بيخان جاء علماء يلا كان تريلي ناني بيخان أرمو تشديبي سوخا فيديو نارمن خيا يوتيوب رانمني دلتا غافنا بيشين دولت دمنه علمو تكرغن تكا انتلا تكا غروبا ارغن ججچو ان ينا دبر فدي اكور يوتيوبيتس اكور غرتي فيسبوكاتس مقاربينا قبسيسني كلام ربيتنا قبسيسني ويا قيامادا ويا ربي يوم يجمع الله الاولين والاخرين الله ويا ربي نما كان هند ودت قبوتا اك فيديو سن خاسسني جئت نما وان كان اللي يادا تورراتو والله يوسني بالليل ابدا قلبي اللي يادا اللي هم بيكوچو اوكي نما سدس دركا كان ريچو لما فارا واي اكمتي يوغا وشيتنا جراچي سودان دا شمتنا وجين ديم ندان داي واي بولتين امالله كان بيخو رب ما في رب يچو deebi'ee jaalalti gara lachuutuun jiraachuu gara anaaniinis gara booniyyeetittinis jaalalti gara lachuutuun jiraattee argamtee lakki abbaan mana kiyyaa kun nama na baasu jettee waan duraanis amantee wajjin haa godhannee sheexaanni dubartii ni dogongorsa ilma namaa wayeeddu sittaasa'uu ni danda'a waan ta'eef hamza kiyyattuun waan keessanaa sa'uunillee miti jechuu arbaadeeti. Bakka tanatti jechuudha yoo waan garii qawaa dubbatan taatan immoo rakkoon qabu akka mataa kootitti hin baana akka nama diinititti ani immoo anaaf dubartiin naaf amaanaadha osoo ishiin hanga feetu oduu taaltelleedha nama itti obsee ajrii fuula rabbii guyyaa qiyaamaaraa itti erga ishiitti tana jechuudha nama ajrii fuula rabbii itti erga guyyaa qiyaamaaraa fuula rabbii itti erga irraa tokko jechuu arbaadeeti hamzaa. Ani immoo naaf isheen jaalalti ani ishiif qabu hangana jechuu arbaadeeti. Hangana hin dheeressu dubbii yoo dheera khayrul kalaami maaqalla wadallaa jijaan. Baadeen erga kana dubbadhee booda haa ta'u immoo wanni kun osonatti illee deddeebi'uu baate gaafa dura aslii fi maayikirootii fi ijoollee hedduudhaatiitti yeroo san baay'ilama naa qabanii afaanumaan na sossobanii. haa ta'u garuu akka hin taanellee haa taatu ani hundaafuu waa hedduulleen asirratti illee haasa'uunis gaarii miti waan ta'eef yaa jaalalan ishiif qabu ni beektan nama hundaa beekallee akka afaaniin miti wallaahi nama hojiin illee agarsiisurraa isheenis naannoo beekte jechuu arbaadeeti dubbadha hangana wanni naan beeku muube. Yookaan wajjin fuuldura deemuu ni danda'an yookaan ji'an taate tana jireenya namaa keessa yookiin akkaataa itti waliin deeman ana beeka ani nama diddiiniti waan ta'eef ishummaan namni yookaan amma narraa fuullee tataatetu naaf sirraa hojjetan andees gaafa rabbii wal bira nu fide bultii ijaarrani bultiin akka miidiyaarraa wacan kanaa miti anis akka miidiyaarraa wacoo kanaa miti yeroo inni wal bira dhufnu jechuudha barbaade akkana inshaallah. Nasi ismi kana dia cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dubada. Ustaz Hamza. Laali mama bayan wanne ban jalate rajijin dillu dajan. Tanaf jalala ati jalatte fi wana ati jalatte rabbi siyatul cuma janna male anammo ka khiyati وبليس قيا سرا قيس مام بيان والله وبالله وتالله أتي في بوني يو والبرقرتم باتي لما وجنجراتن همزة مال جينانجي أنت نمن سيدا من أم سخي يخون نابس أكن اللي يجي أني نظرات خيان سي مجرى وانين أركون سي مجرى مالي
maal agarte waan agarte akkanaa fi akkana jee dubbadhu Hamzaa dhiisi waa'ee bultii namaan seena Hamzaa keenya dhiifama ta'e inni irraa. Baran sanaan siin je'e bar waa takkan jenne waan nan mul'atuun je'e Mahammad Bayaan. Maaltu sitti mul'ata? Jireenya kee jiraadhu obboleessa kee. Maaltu Hamzaa wanni hawaasni kiyyaillee Hamzaa inni irraa dhaabbadhu Hamzaa kiyya dhiifama wajjite. Bar jiraadhu ani anaami bar ka wajjiisin bulchu rabbi.